itti aanee bakka kanatti wanta gochuu qabu lakkoofsa bilbilaa koo guuttachuun qaba. Lakkoofsa bilbilaa koo guuteen achiin booda immoo yoo imeeliin koo badee imeelii kan biraan ittiin waan kana oolchachuu danda'u iddoo kanatti guutaa. Booda beerzidee kooti yoom akka dhaladhe immoo guutaa. Ji'a sitti guutaa. Ji'a maalii keessa akka ta'e kun karaa kanii faranjii yookiin lakkoofsa Girigooriyaan kalaandariidhaan ta'uu qaba. Akka kan Habashaatti osoo hin taane akka kan faranjiitti guutuu qabdu. Jenderii immoo dhiira ta'e durba taatee keessan immoo sitti keessuu jechaadha. Fakkeenyaaf foon nambariin oopshinaaliidha jedha. Ani bakka kootti nan dhiisa chaampiin godha. Beerzidee immoo sitti nan guutaa jechuudha. Fakkeenyaaf kee Janawaarii 10 jedhaanii fakkeenyaaf 1990 dhaladheen jedhaanii jenderii keessatti fakkeenyaaf meeliin jedhaanii neekstiin jedhaa jechuudha. Kadhattaa wajjin darbaa jechuudha amma. Amma gaa neekstii jedhee maal gochuun qaba amma? Maal gochuun qaba? Agirii gochuun qaba jechuudha. Itti walii galuun qaba jechuudha. Piraayivasii poolisii termisii kanatti jechuudha. Itti walii galuun qaba. Erga itti walii galee booda agiriin jedhaanii bakka kana booda akkaawuntiin koo banamee jechuudha. Akkaawuntiin koo banamee jechuudha. Akkaawuntiin koo amma banamaa jira. Qaamara isa booda nu agarsiisa. Kun nu agartanii jechaadha. Jalqaba iimeeli akkaawuntiitu barbaachisaa jechuudha jalqaba. Iimeeli akkaawuntii nu banee jechuudha. Iimeelii yoo hin qabaanne yuutuubii illee fayyadamuu hin dandeenyu. Yuutuubiin kan guugilii waan ta'eef banadhee jechuudha fakkeenyaaf. Iimeelii banadhee jechuudha. Iimeelii banadhee jechuudha amma karaa gabaabaatti. Kanaaf iyyuu kanatti aanee maaltu narraa eegama? Ergan iimeelii banadhee amma gara YouTube chaanaliin deema jechuudha. Kanaaf gara YouTube chaanalii deemuudhaaf maaliin godhaa? Jirti erga banattanii booda. Iddoo kanaan kallattii himaan YouTube jettuun jechaadha. Eessaan inni dhufee yoo iddoo amma jedhisiin hin galle yoo ta'e iddoo kanas gara kanas jirti. Google Apps kan jettu jirti isheen tuqee YouTube kan jirtu jirti isheen tuqee gara YouTube'n deemee jechuudha. Amma YouTube naa banaa jira. YouTube naa banaa jira. Gabaabumatti amma YouTube chaanalii banadheera jechuudha. YouTube chaanalii maqaa Tolaa Fayyisaa jedhuun banadheera jechuudha. Tolaa Fayyisaa jechuun noormaalii isin maqaa chaanalii keessaniitiin maqaa chaanalii ofii kaa'uu barbaaddaniin banachuu dandeessu. Kanaaf kallattii maasuun rakkoo hin qabaatu. Amma gaa YouTube chaanalii banadheera. Amma kallattiidhumaan naa fidee jechuudha wanta ofuma isaatiin. Naa fideera. Amma kallattiimaan maaliin godhaa? Saayiniin godhaa jechuudha. Amma kallattiimaan gara sana seenuudhaaf iimeeli adreesii kootiin Tolaa Fayyisaa 5@gmail.com kan jettuun seenee jechuudha. Ittiin paaswoordiin sila kennadhe immoo galchachuun qabaa jechuudha. Amma kallattiimaan gara YouTube chaanalii kootti na galchaa jira jechuudha.